Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuuni kabajamtoota daawwattoota Aashaan Dakadiirtuu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Daawwattoota keenyaa guyyaa Jummaatiin deebinee wal agarree jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Hayyee daawwattoota keenyaa oolmaa Jummaa daqiiqaa muraasa wajjin dabarsinaa haadha viidiyoo kiyyaan wajjin turuudhaan like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatina isiniin jedha daawwattoota keenyaa viidiyoo sagalee jalatti speed godhee jechuudha daawwattoota keenyaa akkasitti daqiiqaan hin baay'anneef. Kanaafuyyuu daqiiqaa muraasa waan ta'eef daawwattoota keenyaa hagadhuma viidiyoo kennan wajjin turuudhaan wajjin haa bohaarru isiniin jedha daawwattoota keenyaa isinillee gaafa biyyatti galtan haala kanaan kushiinaa keessa fiiguun isin eeggata waan ta'eef wanta irraanfattanillee jiraate akkaataa jireenya biyyaa keessa yaadachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Akka isiniin jedha daawwattoota keenyaa amma qadaa hojjechuudhaaf akkuma argitan kana shunkurtii kattafaa lafatti kasara irratti hojjetaa jechuudha. Jammaree jira hojjechuu. Akkuma argitan kana distii ibidda jirti garuu gaaziin dhumee jiran jala akka dhume hin beekne guyyaa Jummaatiin gaaziin jala dhumeera mabiraatiin immoo baddee jirti dhumarratti naa deebitee xumura jechuudha. Asitti immoo kana mootu shifeentii maaraqitti godhuudhaaf salaaxitti illee ittiin fayyadamna. Kana fakkaatu isiniin jedha daawwattoota keenyaa hagadhuma viidiyoo keenyaa wajjin hojjedha isiniin jedha. Akkuma argitan kana kun haala kanaan kushiinaa keessa fiigaa jira. Erdiitti godhee jira jechuudha. Maaraqitti dhiifama kalafaa baay'ee mul'atu wanta lafatti hojjetaa jiru. Kasala manda jaalamaan qabsiisee jira. Sababni isaallee kun akkuma argitan kan distii lamarra kaa'ee takka qixxee geetteeyyuu jirti. Takka immoo kana zayitiitti qicha zayitiin ho'aa jira. Sababni isaallee daddafee hojjechuuf ani sa'aatii 4tti jammara jechuudha misaa hojjechuu gisee kaanillee. Sababni isaallee hojiirra ture hojiirra gara manaatti gisee galee jalqabu yoo gaazii fi mabiraatiin jiraate wal bira galasaniin yoo gaazii fi mabiraatiin hin jiraatin immoo manda jaalamaan qabsiisee haala kanaan daddafee xumura jechuudha. Sababni isaallee qadaa dhaqqabsiisuu laazima miliyoon Jummaa. Akkuma argitan kana soofatan illee mooftuudha dhiifama maaskeettiraan jedhina isin wanti si yaada irratti hin kennin jiru mootu wanni wayyaa keessanii waan badaa hojjenne sirreessuuf nu fayyada baay'ee. Waan gaarii hojjenne immoo baay'ee nama jajjabeessitu guddaa galatoomaa isiniin jedha. Soofaa kana ala tureeyyuu alatti namni irra tattaa'a. Asii kararraa haa ka'u jedhee kushiinaa keessa galcheera isiniin jedha daawwattoota keenyaa. Akkuma argitan kana qullubbii wayiin nacci shunkurtii jedhamame. Isa san maaraqiif nu barbaachisaa waan ta'eef haala kanaan quncisa qopheessee jira. Waliin dha'ulleen dirqamaa viidiyoo isbiid godheeti garuu haga nama lulleen daddafu. Namni hin beekne hin jiru yeroo ammaa kana viidiyoo namni hunduun hojjeta waan ta'eef. Speed ragalcheetti isiniin jedha daawwattoota keenyaa sagaleen kiyyoo isin hin dhagamin dhiifama Jummaa booda nyaannee dhuunee alhamdulillahi rabbil aalamiin dadhabee ciisee sagalee isinii jalattidhaa jira. Kanaaf jecha yoo sagaleen kiyyoo isin hin dhagamin dhiifama isiniin jedha. Bishaan illee baddee jirti. Guyyaa Jummaa kana akka waan beekanii bishaan ni balleessanii mabiraatii ni balleessanii baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuu. Garuu immoo wanti fedhes badu nuti waan hojjechuu hin nusan himan dhiifne jireenya itti fufti jechuudha wanti fedhee iyyuu bade. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hatta osoo kasaluu jiraachuu baate qoraan irratti obeessii hojjedha malee waan hojjechuu hirsan inuman dhiifne isiniin jedha. Namni tokko waan haalli mijaa'eef osoo hin taane wanta fedhii keetiin gootu tokko yoo jiraate wanni fedhillee jiraachuu yoo baate godhuun imanumaan oollee bakka yaada fi namni gaga'u kanaaf maaliif fedhiin keessa kee jira taanaan waanuma kamiyyuu gochuun qal'aadha isiniin jechuu barbaade walumaa galatti. Daawwattoota keenyaa akkuma argitan kana albee dhammaatuun tanaan hin jedhina ariifadheeti albeemaan nacci shunkurtii keessatti qalaasii keessatti ho'e jechuudha. Daakuudhaaf nacci shunkurtii baay'ee barbaachisa baay'ee quncisuuf immoo gisee hin qabaane. Kanaaf inni isiniin jedha akkuma argitan kana qaara harkaan fuudhee keessa buuse dhiifama isiniin jedha. Akkuma argitan kana maaraqii biyya alaa san godhuu jaalladha guyyaa Jummaa maaraq lahaam jettiin arabni isa yeroo ramadaana dirqama jaajaatti isaan godhan san. Har'a garuu Jummaa irratti waan geessuun itti fakkaatu yoo xumure yoo xumuriin garuu deemee salaatii deebi'ee itti fufna jechuudha dalagaa keenyaa daqiiqaa 11 baay'ee dheeraa miti daawwattoota keenyaa akka argitan kana yaada naaf kennaa immoo lakkisoo akkana gootee wanta jettan viidiyoo biloogii kana hojjechuu fedhii guddaa qaba garuu immoo kaameraamaanii yoo hin qabaanne baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuudhaaf namni guyyaa guyyaarraa waan barbaade hojjetee gadhiisuu ni danda'a garuu rakkoon nama viidiyoo isinii waraabudha. Namni viidiyoo isinii waraabuu hin jiraatin hedduu ulfaataa amma Jummaa deemuudhaaf dhiqadhee qophaa'ee ka'ee jira. Garuu xiqqoo isaatiin hin geenne waan ta'eef osoo Jummaan deemin dura itti xumuree deema ababii salaaxaa maal cicciree firijii keessa kaa'ee bira deemuu barbaadeeti. Goommana maal amma bitamee gabaarraa kan dhufedha. Akkuma argitan kana
salaaxaa wajjin aciruu daawwattoota keenya biyya keenyatti immoo salaaxaan maal akka jedhamu isinitti agarsiisaa garuu viidiyoo keenya wajjin tura. Goommana amma namni isa barbaadu yookaan namni isa hojjetu hin jiru waan ta'eef kallattimaan kanarraa jalaa kaa'ee jira salaaxaa jechuudha. Mabiraatiin immoo deebitee yeroo kanatti ilaalame kan dura akka salirratti jedhu sana achirra kaa'ee amma achirratti itti xumuraa jira. Alhamdulillah mabiraatiin illee deebitee amma salaaxaa waliin hojjennu maal akkas keessa jiru isin agarsiisa. Haada kassaa kas jedhanii ni jiraata haada kiyyaar salaaxa goommanii jedhama biyya keenyatti inni kuni kiyyaarumootu kiyyaaruma hababiin asitti hababiidha hababiin laa asitti hababiidha achitti homaa hin beeku wallahi warri beektan barreessaa asitti illee hababii achitti illee hababii ta'in hin beeku arabiin yaalaa badaa jira amma baay'ee akka duraantitti agarama miti jechuudha. Daawwatta keenyaa haala kanaan qulqulleessinii salaaxaa dhiqee xumuree wanti fidaa kiyyaariin immootu haala kanaan jidduu isaa keessa irraa faaqa maaliif natti bareedanii jaalladha waan ta'eef malee waan biraatti miti muluu osoo irraan faaqinillee ciruu ni danda'ama faaqanillee muluu irraa ciruu ni danda'ama. Garuu immoo ani akka fedhii kiyyaatti waan ta'eef timaatimitti dabalee jira. Qaaraa tanama guutuu tanama hin gubne wanni salaaxaa chaayinaa jedhama chaayinaa salaaxaa jedhama. Adiin suni eegise dhiqee sirriitti isin agarsiisa amma sirriitti mul'atu. Akkuma argitan kana dhiqee qulqulleessee ciruu jammaree jira jechuudha. Daawwatta keenyaa kana fakkaata kun akkuma argitan kana laazim biyya arabaatti kiyyaariin nyaatama asitti illee nyaatamuu qaba. Haala kanaan ciree jira. Soosii isallee waliin hojjenna. Yaani salaaxaan cirame bichaa osoo hin taane wanti itti godhamu murteessaadha. Yookaan akkatti baala dhaamoota akka nyaachuu illee dhisnama hin jiru. Itti immoo timaatimii waahida xomaaxamii biyya arabaatti waahida xomaaxa waahida kiyyaar gasseeti ishii laazimanii killa nafsi ishee gasse salaaxaa biyya arabaatti በጣም of eeggannoon cirama biyya mana ani jirutti maaliif በጣም tartiiba yoo hin ciramin nyaattu maadaamiin biyya kanaaf jecha tartiiban cirra achitti asitti garuu akkuma fedhetti namni gaafatu hin jiru waan ta'e ilaalame kas salaatii kuma salaanni ga'u ka'e kana jecha ariitiin akka jabii kana fakkaasiin hin jirre daawwatta keenyaa inni kun amma ilaalame kuni kasiidhaa kun immoo chaayinaa salaaxaa isa jennuun sanii adiin kun jechuudha. Ni mi'aa garuu chaayinaa salaaxaa jedhanii biyya keenya mee chaayinaa ka'ee dhufe moo sanyiin isaa yoo dhufe malee asumatti biqileetii amma dhugaa dubbachuudha. Garaachisaa keessaa kun ni jajjabaata waan ta'eef haala kanaan muree keessaa baasa. Kazzaan nam tokko harkaan ciraa ani garuu harkaan ciruun jaalladhu salaaxaa albimaan guguddisallee yoo ta'e haala kanaan ciccira malee harkaan ciruu baay'een jaalladhu. Harkaan ciruu waan biraatti osoo hin taane ani jaalladhu. Haadhi filfil haar mixmixaa filfil baardiin duratti ciree jira isiin tun immoo filfil haaradha. Ammasitti kasii kana muluu isaa bakka takkatti wal qixxeessee isallee bakka addaatu kan xiqqoo irraa murree haala kanaan cira jechuudha. Salaaxaa cirachuu hin beektan jechuu osoo hin taane asirratti ni jira meeree oolmaa guyyaa jummaa kiyyaa isin agarsiisuu barbaadeeti. Deebii ammoo kan biraa immoo namoonni biyya arabaa jiran biyya keenya keessatti wantoonni salaaxaa itti fayyadamtu wantoonni achitti argamu sun hundi waan asitti hin argamne itti fakkaatu jira. Biyya keenya keessatti birriidha malee rakkoon biraan jiru isiniin jechuu barbaade. Argitanii qixxatti bakka lama lamatti addaan baaseera haala kanaan hojjedhan salaaxaa. Namni hunduu akka mana ofiitti hojjeta. Ani akka mana kiyyaatti haala kanaan isiniin jechuu barbaadeeti. Kiyyaara tokko immoo kaafee jira bishaan keessatti arginaan dabalee lama baasee waan tokko bicha baasee yoo tura. Haala kanaan kiyyaarri baay'ee jaalatamaadha salaaxaa keessatti mana keenyatti kana jecha haala kanaan itti xumuree jira kiyyaarichallee amma dhiifama naa godhaa isa wanta walte nannaqee soosii daakuu kana jechuudha isinitti himne loomiin jira filfil haariin jira deebi'eetiin immoo achiettoon jira ani waa baay'eetti nannaqee dhiifama naa godhaa inni harkaa badee jira amma haala kanaan daakee maashiin daakaa jira ani immoo waa biraa kakkaasaa irraa ni fooziyaan as zirikrik qona jirra guyyaa jummaa kana zirikrik goona fiina kakkaasaa irra jechuudha maashiin daakuu xumuree jira maashinni keenya alhamdulillah haala kanaan osoo harkaan ta'ee baay'ee ulfaata kun waaw በጣም ሽጣን ሰደስ ነው ወጅራ ማየው ምን ፈካታ ነገለ ከናን ሰላጣን ni baay'ate san barba barbaachisa hundi sammuu soosii yoo itti naqame illee xiqqoo hin tabalaashaa waan ta'eef hagam barbaadu itti naqaa yoo hafe akkanatti hafe wayya itti achiitu namni itti naqame yoo jedhe loon itti naqame gaarii miti kanaa jiru haala kanaan
kana godhanii biyya rabaatti illee haala kanaan kunoo baxxaanti shittaan sadis numa jedha qaamamamee jira jechuu barbaade walumaa galatti laazimii akilsa hojii allee maamilli hunduu qadaan saate akkushinaa jedhu hunduu dhufanii na laalu hojii ana gargaara jirti agaaf deemti na gargaaru isitti fufteerti hojii kun akkuma argitan kana asitti muddamee jira waan ta'eef akka harka hin murre ababii haala kanaan jijjiiree ofirraa xumuree deemu hiyyummaa maaliif gisee deebi'ee hojii hojjechuun barbaadu gisee deebi'ee buna bichaa danfisuu barbaada argitanii maashaallah ababii maashaallah jedha haada salaaxaa haada ababaa kana fakkaata daawwattu kennaa kunoo viidiyoon kiyya dhumarra ga'ee jira daawwattu kennaa sheer laayik sabskiraayib gochuun irraa hin dagatinaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh haala kanaan dhiyeesseera kun